maqaan ibsaa dhugumaati. Okay. Baay'ee dhukkubaa ture. Dhukkuba immoo karaa keessan argamee kun baay'ee nama wajjin dhiyaatee buddeena nyaatee darbee isaan nyaadhu aduu keessa dandeenyeenu yoonni immoo iddoo adda achiin gadi daqiiqaa tokko gidduutti kufa yoo kufe immoo daqiiqaa sa'aatii nama booda ol bareedaa buddeen meeshaa qabu nyaatu karaa keessan garuu baay'ee kun meeshaa nyaatee. Erga yoomiiti ibsa? Bara waggaa ja'a nyaachuun isa qomeessa. Waggaa ja'a erga nyaatarraa baqattee. Okay. Gaafa siif kadhatamu maal siin jedhamee maaltu ta'e? Achi gidduu sana taa'an ture galagalee naa mucaan sana akka hinaan jettanii isa boodaanis naa kadhattanii nan fayyaa jedhee malee dhufe garuu nan fayyamoodha. Oromo sana kaasee anna qorraa onnee dhukkuba saraa ta'e anna qorraa qabna narraa shattare caamee nan fayyee garuu. Yeroo sagalee sirratti ba'u sirraa caame. Galee gabdee nyaatee nan fayyaan jedhee. Isa fayyina nama laatume waaqayyoodhaaf harka keessa ofiree baati galata fidda. Yeroo sagaleen ba'u machiin rakkinaa irraa galee jechuudha. Ammayyuu taanaan sagaleen rakkina isinirraa caamsu. Yandoo ta'ee rakkini isinitti roobe ganama kana maqaa Yesuusin battala sagaleen ba'u isinirraa hin caama. Isinirraa hin caamaan jedhu. Eenyu si fide ibsa? Kun baleetti kottu. Kottu mee baleettiin ibsa? Mucaan kun jalqabaa kaasee 2006 kan inni qabame. Okay. Waggaa amma kanaatti jechuudha. Okay. Yoo qabamu akkuma nama ijaalee dhukkubsata. Okay. Mana yaalaatti yoo geessines furmaata qabu raajiis kaasnee hiikama dhabe. Deddeebi'aa ture. Yeroo kadhatamuu fi xiqqoo ishee nagaa argata. Okay. Ergasiin booddee inuma ajjeesaa jechuudha. Uffannachis ture? Lubbuun keessumaa bahamee ammuma kafanaa gahuutti gahaa jechuudha. Yerootti ka'u? Okay. Waggaa amma kanaa jechuun bishaan bichitti itti nannaa fi kanaan biddeeni kutaa tokko qammasaa. Kanaan achi nyaatu lafa namni baay'atee jiru kana yoo dhaqee. Sagalee guddaa hollachiisuudhaan kuffisa. Kuffisa. Amma kanaatti hojii rakkachaa ture jechuudha. Waggaa amma kanaa. Okay. Gaafa mana yaalaatti geessinu onneedha jedhu raajii kaasuu tokkoyyuu furmaata hin qabu. Baaqumee keessa jechuudha namni waaqayyo tokko kadhatee fi dhibeen kun onneedha naan jedhanii dheerfee natti mee. Hospitaalatti geessinu immoo rifeerii hospitaalota guddaatti si barreessina deebisii jedhanii nama 3-4 malee qabuu hin danda'u qofaa geessuu hin dandeenye. Yoo kadhatamee fayyamu mucaan kun waan jedhuufi ofii koof barumsa iddoo kana dhufee naa ijoolleen tokko kilaasii keessaa mucaa akkasii jiran jennaan iddoo sanatti geessinee fayyaadanii bakka hedduma isaanitti manii booddee asan fide jechuudha. Gaafa kadhatamuu fi manatti gallee nyaata duraan hin nyaanne numaa wajjiniin nyaatee bishaanis hin dhugee ergasii jijjiirama guddaa argee sammuusaa kiyaa wanti ta'u isinillee waggaa afurii oliitti jettanii waggaa ja'a kan inni dhiphate garuu kanaa jiru si'aatti qabu sammuu keessaa ta'a. Gaafa onnee dheeran sana immoo kuffisu sana immoo qoma isaarraan akkuma harma keenyaa kana ta'e akka jigaasa booddee. Sammuu keessaa zimjedhe. Sammuu irraanis qoma isaa kanarraanis jechuudha. Amma kana rakkataa ture mucaan kun amma kana erga gaafa kadhatamee fi maaltu ta'e amma? Wanti tokko wanta arginu. Dhukkubni milikiin tokko iyyuu jiru. Dhukkubni milikiin tokko iyyuu jiru. Wanti waggaa ja'a irra ture wanti tokko jiru. Hin jiru. Eree waaqayyoodhaaf galata dachaa fi daamee harka keessa turee baate. Tarii miidhaamsa saba keenyaaf kan qabdu yoo qabaatte. Dhaamsan saba kanaaf qabu. Ofuma koobiyyuu kanan qabu sabachana dabarsee jechuudha. Battaluma namni tokko dhiphatus haa ta'u dhukkubsatus mana yaalaa irratti yeroo isaa dabarsuurraa gara raajii namni waaqayyoo iddoo jiru sana dhaqanii fayyina guutuu argatanii saba sana ta'anii galata akka dhiyeessaniin jedha. Anumtiyyuu mucaan kun fayyuudhaaf galata guddaa waaqayyoodhaaf gargaaraatiin galata dhiyeessa. Galata dadhabee waaqayyoodhaaf. Amma buddeen isaa quba shanii gashadhu.
Nyaata manuma wajjin. Turutti nyaata. Nyaata. Waaqayyoodhaaf galanna ta'u harka keessa ol turee baati. Isa si gargaare waaqa kee biraa hin hafin ibsaa ati illee dhuga baatu bara baraa ta'e obboleettii koo waaqayyo isin duukaa ta'u eebbifama. Sabni mee waaqayyoodhaaf dabala. Seen jaaladha gooftaa Yesuusin jaaladha gaachana lubbuu koo haatana faddadha ribuu koo butadhee yemmuu si faarfadhu hinnuufun dadhabu dharraa koo baafadhu singuubu jaala koo sinwaa mamma dinqiidha maqaan kee mi'aawa akka jammaa sin jaaladha Yesuus abbaa sin jaaladha gaachana lubbuu koo haatana faddadha ribuu koo butadhee yemmuu si faarfadhu hinnuufun dadhabu dharraa koo baafadhu singuubu jaala koo sinwaa mamma dinqiidha maqaan kee mi'aawa akka jammaa Oh galata, oh galata, oh galata, fudhu gooftaa. 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 Kaleessa koo yaadeni lafatti na fuute hinkuufuu si faarsee gatiin narra guute reengadda koo yaadeni lafatti na fuute hinkuufuu si jajee oolmaan narra guute ulee tokko gabbeetanii cehee Yordaanosi macha lamaa na goote deebi'achiisi Yesuus waaqa jaalalaa Yesuus wedduu si malaa Yesuus yaada gaagulee Yesuus situ naa lolee Yesuus waaqa jaalalaa Yesuus wedduu si maloo Yesuus yaada gaagulee Yesuus situ naa lolee situ naa lolee situ naa lolee situ naa lolee wanta tinaan goonee jiraare wanta tinaan goonee jiraare wanta tinaan taanee jiraare wanta tinaan taanee jiraare ati maal natti ni tanne anis maal sirgaan fudhanne ati maal natti ni tanne anis maal sirgaan fudhanne kan keetii hundu